ijaarratti irraa fudhachuudhaaf. Garaasiin nyaatu kooppileek isheen gootanu ajjana deemtanii boossu ajandaan kana caalee jira. Wanti kana caalee jira. Maaloo adaraa. Anoo yootii koo ijoollee koo sadan keessaa tokko naarsaa kaffala ture too ijoollee koo kaffalinaan jedhee jiraate lamatti nafa ture. Arsaanan kaffala ture otoo dhala koo na gaafatee jiraate shiritti dhala koo nan dabarse. ሀብት ያላችሁ ፈጣሪ የሰጣችሁ እቺ ልጅ ከዚህ ሀገር አይዲያ ሰርተን ወደ እናቷ መቃብር ሂዳት ድረሱን አንድ ሰው ማለት ነው። ኮታ ያለው አይዲ ለዚች ምስኪን የሚሰራልን እኛ የእንትኑን እንከፍላለን። ዱባይ ያላችሁ ማለት ነው። እኛ የከራማውን እንከፍላለን። ኮታ ያላችሁ ሰዎች አንድ ሰው ኮታ ይስጠን፣ አንድ ሰው ደግሞ ይሸፍንልን። በእናታችሁ እናቷ መቃብር ሂዳት Musliima taate ba'alla kan kiristaana taate na bira darbii kan waaqeffataa taate kamiyyuu kan taate nan dadhabee nan hojjedha jedhee garaa kutadheen dhaabbachuu dadhabee jilban na laafee haadha hiyyeetti haadha beeloftee abbaa taatee haadha taatee na guddiste marri maan hidhattee nuulatti gabaan ishee nafne tasagaayyaatee na guddiste gurbaan kun amma guyyaa irraatti barankaa tokko natti hin baasne meesoo saantifiin irratti hin kaffalle waggaa amma kana qarshii irratti ergee qarshii koo hundumaa ukkaamse ana hojjedheen argadha haadha koo adaraan jedheeniin adara haadha kootti bu'iin jedheeniin maalan godhee waan godhu wallaale waan ittiin tirfadhu wallaale haadha koo tirfachuu barsaabeen ture mandaa sabaana boosiste haati koo haadha ijoolleen koo achiiti guyyaan itti dukkanaa'e namni haadha qabdu na biran darbiin namni haadha qabdu na biran darbiin ana uumaa tokkoon barbaadu. Boqonnaan dhabee boqonnaan dhoowwitti haati koo. Naa birmadhaa namni haadha qabdu namni haadha irraa dhalatte naa birmadhaa faxaarii keessan sodaadhaa naa birmadhaa numaan qabu wagana tokko hin qabu buqinnaa hin qabu iskii tokko waan ittiin barreeffadhu hin qabu gara ittiin garagaluun dhabe haadha koo fayyoo koo eessaan si argaa waanan dhaluun dhabee waanan fiduun dhabee miidhadhee numaa dhabee otoo dhukkubsattee lama isheen dhukkubsattetti gaafadhee jiraatte. Faasikaa oolee yeroo laman ittiin dubbatte haadha koo qabeenyaa fudhatan wanti lubbuu keenaa hambifadhuun jedheeniin yeroo inni bakka hundumaa na saame yeroo inni motora na saame noo hunduma isaa obseen bira darbe akkam taateetu haadhoo ishii garaa baastee haadhoo ishii akkamittiin karaamaan kee hoggaamee kan sirra jiru karaamaan kee. Karaamaan koo waggaan finne ji'a 9 akkabaabii ta'a. Ji'a 9. Footoo kaasee si erguu nan danda'a. Abshira politiko wanni nuti gochuu dandeenyu uummata keenya dhaggeeffadha. Meemee warri Dubaay jirtan karaamaa ji'a 9 gurrii meeqa kaffallaa ayidii irraa hojjechiifnee galchinaa rabbiin biraa argannaa mii namoonni jagnaan diraama kuma nuu kennitan rabbumaa jettanii በጣም ታሳዝናለች። አረብ ሀገር 10 ዓመት ነው የሰራችው። ራሷ በሰራችው ቤት እናቷን ገድሎ ቀምቷል። እናቷ ለገባ አይዲ የላትም። እስኪ ፈጣሪ ያገዛችው ከራማ የ9 ወር ከፍለንላት አይዲ ያሰርነትላት በቃ ሌላ ነገር አያገባንም። ትኬት ቆርጣለሁ እኔ ማጀት ነው ማጀት ummata wadaraa haadha siidhattee
qabrii ma awwaalu ma haadhasi mee namni asirratti dhiirri nu gargaaru jira maal qabatu sooretti tokko dhufee aayidii sinan hojjechiisaan jiraate qabnu isaaniyyuu haadha koo baarzaafii keessatti gatuudhaaf itti koratee ka'e maqaan dafee sagalee ishii dhagaadheef maqaan dafee du'a ishii dhagaadheefanan qabrii ishiiyyuu as takkaakkaladhee asiitii warri bira jiru kun waaqni isaa naa eebbisuu buusaa naa buufatanii gimbii naa hojjechiisaniif kunoo sanbata dheengaddaa xumurame boo'ame kan rabbi isaan eebbise aayidii malee bira hojjechaa jira. Himimmaan koo laalanii waan dubbatan wal laalanii giraa gabbaa'amanii. Warra biyya kanaati jarri. Warra abbaa biyyaati. Lakki indiidha. Indiidha lakki. Maaloo wayya jala keenya. Maaloo wayya galti dandeenya. Amma karaa akkasumaan gali yoo jenne immoo yoo qabtee galti. Yoo galchine kanaan. Anuma bayetan poolisiitti harka kenna jedhee tanan isa sodaa. Buloo qabtee galti lamoo asin deebitu biyya namaa keessa ta'e immoo amma si kaa'ee erguudha hoggaa kudhan hojjette mana hoggaa kudhan hojjettee ijaarratte obboleessi haadha farramsiifatee kee haadha ajjeese obboleessisi haadha kana maal nu wayyedu ምን ሆና ነው የምትሉ የገዛ ወንድሟ እሷ 10 ዓመት አረብ ሀገር ለፍታ ቤት ለእናቷ ከሰራች በኋላ ወንድምየው እናትየውን አስፈርመው ተነስቶ ቤቷን የእሷን ቤት ማለት ነው አስፈሳቸው ነው አስፈርመው ተነስቶ ገደላት። ልጅ እናቱን ገደለ። ቦሴ ኤሌ ጀለ ቢዴን ቶሻ ቡልቱ ኢጂ ከ ጉራቻ ቤታ ከናፊ የሮ ባዬ ወልጨብሱ መሌ ኦልወልካሱ ከነ በዳም ቤኑ ገቲ ተኤፊ ati immoo yeroo hundaa namaaf hin boossaa hin gadditaa nama gargaartaa nama baay'ee gargaarame mana nama baay'ee kolfi ta'eera gammachuun ta'eera fayyinni ta'eera jechuun sagalee gatii qabduuf sagalee makeetiin wacceedha kanatti nama olii gadi waamtee namni kiisisaa keessa galee birrii tokko birrii lama olitti buusee beektaa salphaa fakkaata akkasitti gaafa laallu jireenya nama tokko bira dhaabbannee gaafa jireenya nama sanaa mana sana kolfa fiduu dandeenyu. Bu'aan kuni bu'aa waliigaltee ittiin Oromoon akkas godhudha jechaadha. Kun immoo adda durummaatiin of kennitee gaafa utuu arrabsamtu arrabni tuusin qabin waan tokkitti ishee tuusin qabin jabaattee gatii dhaabbattee obboleessa koo galatoomii siin jechuun barbaada. Amma immoo waan ta'e kun baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettiin keenya beennaa obbolaan keenya akkaataa isaaniitti biyya ormaatti rakkatanii harmee isheedha kan isheen dhabdee daafii viizaan qabneefidha kan isheenii okattee hamma har'aatti haadha isheetu ijisaa'ee hin argin kan isheen boossu kootaa immoo yoo qabaannee waliin laannee homaa tokkoyyuu jechuu mini mootummaa mannuu kennee yoo itti fayyadamnu taanaan immoo huma gubata beektaa kanaafi isin idda isin gargaaruu dandeessanii maallaqa keessan idda baasuu dandeessaniiti anaaf kootaa kana mootummaa mannaa kenna malee dhimma kiisii kootii waan tokkotti baasee hin jiru kanaafi obboleettiin koo borii kaastee ati qaraamaa dhuftee kaffaltee fi kan mootummaa sarara jiru sirraati kaffaltee hojjechiisuuf hin dandeessaa borganamaa kaastee eegaluu dandeessaa asiin jechuun barbaada. Aayidii makoon sitti kenna kanumaan dhatti hojjechiistaaf rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Uummatoo maal jettaniin sooyyeedhaan mucayyoon maal taate laasirkiin si qoyla waama. Sooyyee haadha firaa dambanyaa koo duriitti baay'ee. Galatoomi faatu. Guddoo siifa kennu. Ameen. Dammanuu dargituwaati. Maali ati achumaan danbadde? Fayyaa namni akkamii? Nagumaa jirtaa? Nagaadhaa maatiin hojiin. Hunduu nagaadha hojiin hin jiru alhamdulillah. Miskiina koo. Mi'ooti irraa ka'e isin immoo koppiliin godhaa. Please koppiliin share godhaa. Sooyyee thank you jedhani. Qabbanee koo mi'ooti irraa ka'e waa sitti mufadhe waan gaarii wayii. Dhaggeeffadha. Ishi. Obboleettiin keenya tokko haati mana nyaataa kiilolee si fuudheen deema ishii waliin deemna bor. Dhageessee dhufee si fuudheen bor
Haadha mana nyaataa kiiloolee bira si geessaa qabbaneedha deebisaa wajjin nyaanna. Ishii achi akka jette kootaa tokko kenneeraa fi kootaa dubartii tokko kan akka waan mana nyaataa sana hojjettutti jechuudha. Kootaa tokko sii kenniteetti isin immoo birrii mootummaadhaa kaffalamu qofa kaffalaati hojjedhaa fi jettee yaani ba'aa guddaa nurraa buustee jirti. Kunoota jirti kiiloolee jedha maqaan si sooyyee jedha. Sooyyeedhaan galatoomii jedhanii obboleettii keetti. Sagalee jireenyaa ishee haa dhageessisu. Firri ishee uumaa jalaan ta'iin sababni hin taane isheerra hin ga'iin. Waaqni ishee haa eebbisu. Waaqni ardiif samii uume anumaa tokko humna ittiin eebbisu hin qabu dandeettii hin qabu haadha koo. Rabbi si haa eebbisu. Jiruuf jireenya kee Waaqayyo si haa fooyyessu. Eebbifame haadha koo guyyaan natti dukkanaa'e haadhan nabe hojjedhee dhama'ee laffa'ee tanan. Boqonnaan nabe. Himboyin qabbanee kombo'inii nuun obboloonni keessa bira jirra. Kunoo obboleessi kee hangafa ta'e, quxisuu ta'e, abbaa ta'e, sabni kee kunoo yaada garagaraatiin, afaan garagaraatiin barreessaadha kan isaan jiranii. Qobaa kee miti, qobummaan sitti hin dhaga'amiini. Kiiloleen kun dhaabbata Oromooti. Kan dhaabe ana yoo ta'e iyyuu qabeenyummaan isaa kan saba Oromooti. Namoota akka keef gargaaree dhaabbachuudha duukaa kaayyoof karoorisa. Kaayyoof karoorri keenya dheerii guuttatanii shiroo gurguruuf biddeena gurguruu miti. Si galee? Kanaafi kana keessaa immoo carroomee situ carroome tun ta'in anuu carroomee dabareen naga'ee si galee anuu nama ta'ee miillaan dhaabbadhee si gargaaruu kootti kunoo fudhu siin jechuu kooti baay'een gammadaa siin jechuun barbaada. Kanaafi borganamaa kaastee ayidii koo fuutanii dhaxxanii sabni keessi bira dhaabbata gatii ta'ee fi hojjetachuu hin dandeessa waan tokkollee rakkinni tokko hin jiru. Yaada kana moo Mubaarak akkamitti qabamtee galte obboleettiin keenya galuu hin dandeessi birrii buusnee erguu ni dandeenya borganamaa garuu yoo deebite hoo maalitti deebite mucaan kun ammaa booddee carraan qabdu. Kanaafi jedhee iyyata dhiyeessee jechaadha saba koo na gargaara nama kootaa qabdan naa bilbilee maal naan jedhee nama kootaa dubartii qabu beektaa sooyyee gatii madaalawaatiin nama nu barbaadimee rakkanneerraa jedhe. Amma garuu gaafani maayinne dhinni sagalee keessan dhaggeeffadhu maaloo gaafanne dhaga'ee ani nan gargaaramu been jedheen si galee. Kanaafi dhugaan isin jedha hundi keessan anaanutuu hin ta'in obboleessa keenya Mubaarak Musammaa dhugaa ani Mubaarakan jireenya koo keessatti fakkeessuu hin jaalladhu in my life. Natti hin fakkaanne taanaan hin fakkaanne fakkaateera taanaan fakkaateera. Baay'ee guddaa taasisaan si galateeffadha. Waaqayyo si haa eebbisu. Hunda keessan warras jala jirtan galatooma. Mucaa kana akkuma beektanii kootaanii kanuma mootummaan naa kenna malee kiisii kooti waan hin baasu tokko hin jiru jechaadha. Garuu maallaqatti hojjettuu ishee barbaachisa obboleettii keenya. Maallaqa kun immoo kan isheen viizaatti hojjechattuu fi qaraamaa ji'a 9 jedhamuun dhageenyatti fakkaata. Qaraamaan ji'a 9 risiitiitiin kaffalama. Waan viizaatti hojjetamus risiitiitiin kaffalama. Ana kaffalamin Mubaarakumatu kaffalaa jechaadha. Kanaafi warroonni asirra jirtanii birrii 150 jedhaati. Akkaawuntii asirra kaawwadhaati. Obboleettii keessan gargaara. Borii kaasee haa eegalamuuf isiniin jechuun barbaada. Warroota yaada qajeelaa qabdan hunda keessaniyyuu Waaqayyo nagaa isin hin dhowwin. Namni rakkatee jaallatee fuuldura namaa hin dhaabbatu. Kan akka namaa kabaja isaa eegu hin jiru. Gaafa namni duwwaa ta'u garuu nan rakkadhee qobaan ta'ee waan isheen jette irra deebi'uun barbaadu obboleessa kootu harmee koo miidhe jechuun ba'uunat ነው የምላችሁ ባልደግመው ደስ ይለኛል utuun irra deebi'u ta'e nama dhukkuba an haadha ijoollee 5 dubartiidha obboleettii keessanidha jechaadha. Kanaafi hammam akka nama dadhabsiisu biyya Orommaatti mana qullaatti galaa jirti. Ijoolleen ishee sammuu isaanii dhukkuffataatti galaa jirti mucaan kun obboleettiin keessan kun. Waa'ee viizaa duwwaa miti beektu amma mucaan isheenuu sammuu ishee dhukkuffata. Ijoollee kana mataa isaanii mana yaalaa geeffannee Oromoof bori yanaga hagar tarakkabii nacho borganama ijoollee xixiqqoo kun borganama dooktarii piroofeesarii ta'anii kan biyya bushanii jechaadha ijoollee xixiqqoo kan ani yeroo hundaa daa'imman irraa haasa'u haadharraa haasa'u baay'ee natti tola haadha gatiin ta'eef kanaafi maallaqi ishee barbaachisu kana qofa miti ijoollee isheellee saayikoloojii isaanii mattaa kan machaalaa allabat
Kanaafi adaraan isiniin jedha amaanaa isinitti haa ta'u. Please dhugaa. Ani waan tokkotti nama na beektu amane yoon itti kennee namaaf yoo amantanii facaastanii dhugaan isiniin jedha oobdiin keessan hin gogu. Birraa argatta. Yeno waan isin facaastanii uma isinii margaa isiniin jechuun barbaada. Harki kenne Badoo lama lakkoofsa lama barreeffadhu badoo. Neetworkii isaa darbate natti fakkaata dhufee ture lakkoofsa lama barreeffadhuuti badoo ለማሰራት ለልጅቷ ኮታ ያስፈልጋል። ኮታውን በነፃ ሰጠች። ሸጣለሁ ብትል ስንት ብር ነው የሚሸጠው? ያን እኛ ደግሞ የቻልነውን አይዲ እናሰራለን።